Amen. Kanatinaaf gootee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa lafatina kaaftee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa gochaatinaaf gootee maasiif kennu maasiif godhu eebbifamii malisa galatoomii eebbifamii malisa galatoomii kanatinaaf gootee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa lafatina kaaftee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa gochaatinaaf gootee maasiif kennu maasiif godhu eebbifamii malisa galatoomii eebbifamii malisa galatoomii lubbuu kootiif qoricha kanaaf taate dhukkuba koo hundumaa narraa fuute baay'een gammada har'aa fuula keetti nan odeessa galata maqaa keetti kanatinaaf gootee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa lafatina kaaftee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa gochaatinaaf gootee maasiif kennu maasiif godhu eebbifamii malisa galatoomii eebbifamii malisa galatoomii siifaa ta'uu gooftaa galanni koo wabii lubbuu kootiif jaalalli koo dubbadheelleen fixuu angocha kee naaf gooteef taatoo galata kee kanatinaaf gootee nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa lafatina kaaftee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa gochaatinaaf gooteef maasiif kennu maasiif godhu eebbifamii malisa galatoomii eebbifamii malisa galatoomii kanatinaaf gootee nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa lafatina kaaftee nayyaa daddaa waaqa koo nayyaa daddaa gooftaa koo nayyaa daddaa mootii koo nayyaa daddaa gochaatinaaf gooteef maasiif kennu maasiif godhu eebbifamii malisa galatoomii eebbifamii malisa galatoomii Sigalateeffannaa Waaqayyoo abbaa keenyaa waa'ee gocha keetii waa'ee oolmaa keetii warqee meetiin feetu kan qabnu siif laannaa oolurka fudhu galataarsa keenyaa sigalateeffannaa Waaqayyoo abbaa keenyaa waa'ee gocha keetii waa'ee oolmaa keetii warqee meetiin feetu kan qabnu siif laannaa
nurka fuddu galatarsa keenya. Nuyi gargaarsa keenya sibira eegganne. Oomaadhaan nannu waraana geenye. Boolis nuuf abdiidha ati maal dadhabda. Kan sitti amanateeffate koo jabaadha. Si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya. Waa'ee gocha keetii, waa'ee oolmaa keetii. Warqee meetiin feetu kan qabnu siif laanna. Nurka fuddu galatarsa keenya. Saatee argineerra nuuf dhagaa gargaarsa. Kana booddee sitti maltadhaan nu baasa. Iyyummaa keenyaatti sirga nu jaallatte. Sichi gannu niiftu dhugumaan deebite. Si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya. Waa'ee gocha keetii, waa'ee oolmaa keetii. Warqee meetiin feetu kan qabnu siif laanna. Nurka fuddu galatarsa keenya. Dhagaa booka keessa bishaan dhangalaafte. Lafa duwwaa keessa qalbii nu baafte. Harka kee bal'ifte guyyaa beela keenya. Manna waaqarraatti soorte lubbu keenya. Si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya. Waa'ee gocha keetii, waa'ee oolmaa keetii. Warqee meetiin feetu kan qabnu siif laanna. Nurka fuddu galatarsa keenya. Nu kuffisuuf yaadeetin yommuu nu dhiibe. Baadisaa nu oolchee harki kee nu qabe. Kanaaf garaan keenya si amanateera. Ati ulfaadhu Gooftaa bara bara. Si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya. Waa'ee gocha keetii, waa'ee oolmaa keetii. Warqee meetiin feetu kan qabnu siif laanna. Nurka fuddu galatarsa keenya. Si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya. Waa'ee gocha keetii, waa'ee oolmaa keetii. Warqee meetiin feetu kan qabnu siif laanna. Nurka fuddu galatarsa keenya. Ameen. Eebbifamaa obboleessa keenya Waaqayyoo kenna. Sina eebbisuu gooftaan si eebbisuu obboleessa koo. Waaqayyoo nu gidduu jira akkuma obboleessi koos jedhaa ture. Waaqayyoo har'as nutti dubbata. Nama miti Waaqayyoodha kan dubbatu, kan irraa eegnu sisumaadha. Obboleessi koo Chareen nu gidduu jirtaa? Chareenii waan dandeenye galadhee ture. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Nagaan koo baay'ee haala gaariirra jira nuun jedhee kadhachaa turre. Kanaaf Waaqayyoon hin galateeffannaafi. Akkam jirtu obboloota, irra deebiin nagaa sin gaafadhaa. Hundumti keessanii nagaadhaa, fayyaadhaa. Waaqayyo eegee har'aan nu gaheeraa. Kanaaf maqaa isaa hin jajannaa. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisaa, isa booda yeroon gabaabaa kadhadhu ta'a. Isa booda akka gooftaan nu qarqaaretti yaada gabaabaa keessa koo jiru. Amma gooftaan ayyaana sanaa baay'ise isinii hiruu yaala. Sagalee Waaqayyoo Wangeela Maarqoos boqonnaa 6:31 lakkoofsa 30:31 dubbisaa. Akkana jedha maqaa gooftaan dubbisaa. Ergamoonni ergasii Yesuus biratti walitti qabamanii waan hojjetaniif waan barsiisan hundumaa isatti himani. Inni immoo isaan duwwaan anaa wajjin gara iddoo qofiniitti ba'a
takkas boqodhaa isaaniin jedhe. Namoonni baay'een hin dhufu hin deemus kanaaf nyaataaf illee yeroo hin qabanii turan. Hallelujaa. Hallelujaa. Gooftaa si jajannaa si galateeffannaa maqaan kee baraan baraatti kan ulfaate haa ta'u. Yaa gooftaa hammas har'as yeroo fokkisaa kana hunduma keessatti eegdee akka nagaan jiraannu gootee akka fuulduree kee dhiyaannuuf kan ayyaana isaa nuu baay'ise si'i kan nu qarqaare si'i yaa gooftaa. Kanaaf si jajanna maqaa kee gooftaa ol kaafna kan akka kee hin jiru kan si fakkaatu hin jiru akka saba si waaqeffatus kan fakkaatu hin jiru. Oo haalleelluuyaa ati guddinni kee bira ga'amuu hin danda'u. Waaqni teessoo kee kan ta'e laftee kee kan ta'e bara baraan sanuma kan taate kaleessa kan turte har'a kan jirtu boris kan jiraattu jaalalli kee akkuma kana kan bara baraa kan ta'e si jajanna. Yaa gooftaa ani dadhabaan cubbaamaan wayitti hin galle tokko fuulduree kee dhaabbachuuf kan hin taane kan obbolootaafis sagalee hiruuf yaa gooftaa waa'ee kee dubbachuuf ga'aa kan hin taane si duran dhiyaadha. Anaan na qarqaari natti maa'ii bayi obboloota koos qarqaari yaa gooftaa sirraa dhageenyu ani sirraan baradha yaa gooftaa anaas na barsiisi yaa gooftaa natti dubbadhu. Oo haalleluuyaa dubbiin kee keessa keenya halitu galaanuu kenni yaa gooftaa akka sagantaa kana irratti argamnetti akka hin baane akka geeddaramnu akka ati nuti dubbattu dubbii kee dhagahuu feena. Haalleluuyaa hafuurri qulqulluun iddoo kana kontooliyaa godhuu iddoo hunda neetwoorkii kontooliyaa godhuu yaa gooftaa hafuura qulqulluu dabarsinee kennina. Oo haalleluuyaa anaanis kontoolii godhu arraba koo eegi sammuu koo eegi yaada koo eegi yaa gooftaa. Oo haalleluuyaa na qarqaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Wangeelaa Maarqos isa nama dubbise yoo ilaalle waan ergaa tokko qaba. Ergaan sun maali? Ergamoonni yookaan immoo warreen hojiidhaaf bobbaase yaa'anii dhaqanii jiruu isaanii hojjetaniitu gooftaa biratti walitti dacha'an walitti qabaman. Yeroo walitti qabamanu Kiristoositti waan himanu ergaa qabu. Ergaan isaan qaban maali? Sana hojjennee kana hojjennee kanatu ta'ee kana barsiifne jedhanii waan hojjetaniif waan barsiisan hundumaa sagalee Waaqayyoo hundumaa isatti himan jedha. Waan hojjetanii waan barsiisan hundumaa Yesuusitti himan. Yeroon iddoo kana ilaalu yaada tokkotu keessa koo adeeme. Gabaasa godhu biyya lafaarratti nama hojiitti isin bobbaase tokko nama boosii keessan ta'e tokko hojii ala hojjettanu hojiin maal akka hojjetame maal akka deeme rakkinni isaa maal akka ta'e iddoo kamitti wanti gaariin akka hojjetame iddoo kamitti dhiphuun akka jiru parsantiin meeqa gaariin akka deeme amma akeekame keessa ammam akka deeme gabaasa gootu. Work reportii godhamaa jechuudha. Gabaasatu ta'e asitti ani isa yaada gabaasa godhanii Yesuus bira dhufanii. Yaa gooftaa kun ta'eera yeroon taa'ee ofuma kootii akka gowwaa yaadu tarii walharkaa butanii ani immoo sanan godhe inni kun kana hojjete sunatti ta'e kanatti ta'e Waaqayyo iddoo kanatti kun ta'e kun immoo iddoo kanatti ta'e kun immoo akkas ta'e abaluun hin gorfame. Isa kaanitti hin dheekkamame. Isa kaaniif waan nyaatamutu hirameefi hojii daaquu ni hojjenne. Iddoo sanatti immoo kana goone. Naannoo kana turre. Naannoo kana keessa deemaa turre. Halkan sanatu ta'e. Ganama sanatu ta'e. Galgala sanatu ta'e. Waan jedhanii gabaasan tokko waan jiru natti fakkaata. Hundumti isaanii
hundumti isaanii dhufaniitu waan hundumaa isatti himanidha. Baay'ee waan namatti tolu tokko bara kana keessa yeroon taa'ee yaadu jarri kun tajaajiltoota gooftaati. Tajaajiltoonni gooftaa akka kana dhufanii Kiristoosiin dura walitti qabamanii akkam laata harmoniidhaan akka kanatti waan dhiyeessan bara kana keessa jiraa laata? Nan yaada. Akkami Waaqayyoon dura tajaajiltoonni Waaqayyoo harmonii akkanaan dhufanii hundumaa Kiristoos duratti dhiyeessu. Isa miti gara caaluu waa'ee irratti dubbachuuf fedhu keessa koo jiru Yesuus isa inni deebiseedha. Baay'ee isaa isarran tura ta'a waa'ee dubbii Yesuus jedhe kana. Hunduma keessaa isa inni takkas boqodhaa jedhe. Takkas boqodhaa. Dhufanii yeroo isaan gabaasa godhanuu isin duwwaan anaa wajjin gara iddoo qufinii ba'aa jedhe. Kophaatti nuti isin tajaajiltoonni ani isin erge hojii kootti warra bobbaatanii fi ani kophaatti iddoo qufiniitti anaa wajjin ba'aa jedhe. Ergaan kun anatti waan dubbatu waan diippii hafuuraa qaba. Anaa wajjin kottaa. Anaa wajjiniin kottaa qofaatti jedhe. Takkas boqodhaa. Takkas isa jedhu kana short bireekii wayii tokko yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Maaliif 31 keessatti yeroo arginu gara gadiitti isa mattaaneeru namoonni baay'een hin dhufu hin deemu. Kanaaf nyaatallee yeroo itti nyaatan hin qabanii turan. Namoonni hin dhufu sarviisii kennu jechuudha. Hin tajaajilu namoonni inni dhukkubsate fayyuuf isaan bira dhufa ta'a. Sagalee Waaqayyoo diteelii waan nuti dubbatu hin qabu. Garuu an ofii kootti illee yaadu hojiin isaanii maali? Job descriptioniin isaanii maali jedhee yaadu namoonni dhufanii hin fayyu. Isaan kaan gorsa barbaadu. Inni waldi daraaramuu barbaada. Inni Kiristoos irraa barachuu barbaadu hin dhufa. Hin dhufuu turanii. Hin deemuu turanii. Kanaaf yeroo tokko yeroo jiruun isinitti baay'atu biyyuma lafaa kanatti hin argina. Yeroo binaanitti laaqana nyaatanu illee nama jalaa deemti. Amma hojii tokko keessatti illee yeroon boqonnaa murtaa'e sana dirqama yeroon dhaqan jira. Tarii hin beektu amma jiruu tokko immoo yookaan laaboraatoorii hojjetta yookaan nama akkamtu ta'e yeroon nyaataallee yeroon dhugaatiillee namatti darbeetu hojii sanatti qabamtanii turtu. Hin dadhabdu hojii sanatti hin hojjettu. Amma isaan kunis sarviisiin waan itti baay'ate waan namoota tajaajilanu akka kanatti ilaaluu dandeenya. Akka kastamarii yookaan immoo kundee jedhu biyya kana akka namoonni sarviisii barbaadanu yookaan namoonni waa barbaadanu deddeebi'anii sarviisii sana fudhatanu yeroon laaqanaa yeroon nyaataallee yeroon qabaanne akka ta'e tokko natti. Kana hojjechaa turanii gabaasa kana Kiristoositti dhufanii dubbatanii baay'ee namatti tola. Garuu waan nama dinqu Kiristoos yaadanni jedhe hamma dhuftanii kana hunda gootanii hamma gaa anaa wajjin immoo yeroo waliin turuu ta'a. Yeroo boqottanus ta'a jedha. Waa'ee boqonnaa waan tokko lama odoon dubbatin dura waa'ee hojii dubbachuun barbaada. Egaa namni tokko yeroo hojjetu boqochuu qaba. Jarri kun hojjetaniiru hin boqotu. Akkuma kana ilaaluu dandeenya. Tokko
hojiitu hojjetama. Lama hin barsiifama. Kun egaa hojii isaaniiti. Kanumaa jedha sagalee Waaqayyoo hojii kana keessa egaa waan ani sitti waan baay'eetu jira. Hojii hojjechuun maal biyya lafaa kana keessatti nu argisiisa. Nutis immoo akka nama Waaqayyootti yeroo waa hojjennu akkamitti ilaalla isa jedhuun xinnoo itti bubbu'ee sagalee Waaqayyoo keessaa immoo egaa yeroo kana dubbadhu tokko hin hojjetama. Yeroo hojjetamu hin dadhabama, hin boqotama. Saayikilii kana jira. Hojjechuu, dadhabuuf, boqochuun saayikilii kanatu jira. Amma jarri kuni hojjetanii, dadhabanii yerootti boqotan jira. Hojjechuun maal of harkaa qaba? Maal godha ilmi namaa biyya lafaarra ala deddeebi'u? Hojiin maali yoo jettanii Waaqayyoo iddoo tokkotti sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Nan dubbisa uumama 2:5 keessa jira. Wantan dubbisuu barbaadu 5 irra jira. Uumama boqonnaa 2:5 irraa dubbisa. Namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turiniif Waaqayyo gooftaan ammallee bokkaa roobsine. Wuxiin bakkeetti argamu lafarra hin turre. Biqiltuun maasii keessa hin biqille. Maaliif Waaqayyo hojii isa kana waan hojjete keessaa waan uume keessaa maaliif kana hin goone? Maaliif bokkaan hin roobne? Maaliif biqiltuun hin biqille? Yoo jennaan sagalee Waaqayyoo kana keessaa kan hin argu Waaqayyo maal jedhaa? Yeroo Waaqayyo lafa bantii Waaqaa uume namni laficha irratti hojjetu waan namoonni maal jedhu yeroo baay'ee hojiin abaarsarraa akka dhufe fa'aa dubbatu. Hojiin maaliif hojjettee humna keetiin nyaatta jedhee yeroo Waaqayyoo isaan Addaam karaa Waaqayyoo irraa maqnaanti dubbatee hojjetteetu dafqateetiin nyaatta jedhee ijaa dubbateef hojiin abaarsarraa dhufe jedhanii warri dubbatan warri barsiisan jiru. Garuu obboloota koo nuti boqonnaatti waamne ijaa jedhamuuf hubannaan kun jira. Ani garuu Addaamiin yeroo paaraadaayizii keessa kaa'e, Addaamiin yeroo gannata keessa kaa'e Waaqayyoo waan itti jedheentu jira. Hojjetee akka tottoshuuf. Asitti isa kana ani yeroo baay'ee dubbiseera garuu gidduu kana baay'ee addatee natti mul'ate. Namni waan hin turreefi waan namni lafarra hin turreefi waan biraa hin jiru. Maaliif isa tottoshutu hin uumamne jechuudha. Isa tottoshutu hin jiru jechuudha. Baay'ee kun anaaf akkilinatti ta'e. Maaliif sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa haaraadha obboloota koo. Garuu yeroo ammaa environmentii protectii goone yeroo maal jedhanu karaa tokko tokkoon sagalee Waaqayyoo irraa maqee namni neecharii gara waaqeffachuu deemuuf malee namni environmentii tiksuun sagalee Waaqayyoo wajjin ana akka amanutti kaatti deema. Protectii akka goonu waan hin taane waaqeffannaa hin taane lafa xuraa'aa akka hin goone diinaa wajjin akka hin deemne malee Waaqayyo namni laficha irratti hojii hojjetu akka barbaachisu hin dubbata. Kanaaf hojiin maali yoo jenne hojiin Waaqayyoo fedha Waaqayyoo nu keessa kaa'edha kan jedhu isinitti dubbachuufani. Egaa ergamoonni kun hojii isaanii isa yeroo Kiristoos
bira gabaasuu dhufan sana dura ture waan isaanitti kenname waan raawwatan tokko natti fakkaata. Waan raawwatan maaliifi Yesuus asitti boqodhaa jechuun baay'ee dadhabaniiru, baay'ee hojjetaniiru, boqodhaa waan jedheef ijaa ta'eefi jiruutti kenname sana waan hojjetanii hin beeku sagalee Waaqayyoo irraa waan arginu hin jiru garuu jeeraalii yoon ofuma kootii yaadee Yesuus waan isaanitti gammade waan fakkaatutu jira. Hojii isaanii waan ta'eefuu raawwatanii dhufanii Yesuusitti gabaasan. Egaa hojii hojjechuun adeemuun hojii isaa hafuuraa kana duwwaatu hin ta'in jeneraalii wamatti qabaatti jireenya ofiif hojjechuun dhama'uun fedha Waaqayyoo akka ta'e waan mul'atu jira. Egaa akkuma isiniin jedhe saayikilii kana keessa immoo jira wanti Waaqayyoo wajjin yeroo deemnu immoo goonuu jechuudha. Abdii Waaqayyoo irra keeyyanneetu waan goonu hundumaa karaa Waaqayyoo irraa deemanii waa gochuun maal akka ta'e Addaamtuu nu barsiisa. Achi jalqaba. Karaa Waaqayyoo irra deemneetu jechuudha. Fedha Waaqayyoo gochaadha jechuudha. Waan hojjennu hundumaa keessatti dhamaatii godhamu hundumaa keessatti Waaqayyoon duukaa deemneetu jechuudha. Egaa Waaqayyotu jalqabe hojii. Waaqayyo guyyaa 6 hojjete. Nuuni Waaqayyotu nuuf hojiidhaaf fakkeenya keenya kan biraa fakkeenya biraa barbaaduun nurra hin jiru. Boqonnaa soo ta'e akkuma kana guyyaa 6 hojjetee 7ffaa boqote Waaqayyo. Inni eebbisee guyyaa sana sanbata koo jedhee qulqulleesse. Waaqayyotu hojiif boqonnaaf nu dursee fakkeenya nu ta'e obboloota koo. Kanaaf ani Waaqayyoon maqaa isaa nan jajadha. Yeroo tokko tokko namoonni jireenya sagalee kana yeroo yaadu obboleettii koo natti himnaan yeroo keessa koo yaadu waan biraas yaadeen inni kun baay'ee natti dhaga'ame. Maaliifi bara kana keessa haala hojjennuuf haala jireenyaa keenya yeroo yaadu takka takka koronaan dhufee namni manatti galee namoonni baay'een namoonni hojii fiigichoorraa boqotan jiru. Warra kanatti immoo jiruun baay'ate jira. Manatti yeroo hojjettanu jiruun isinitti baay'atu immoo hin jira. Garuu walitti qabaatti boqonnaas Waaqayyoo nama kenneef namoonni tokko tokko namoonni fiigaa turan anumti beeku mana galani. Boqochuun iyyuu maal ta'e warri hin beekne jiru. Yeroo baay'ee waan akkanaa kana fiiliin goonu. Biyya kana keessa yeroo teenyu Jarman keessatti waan arginu tokko namni hojiidhaaf tiraadishinii hojii qaba. Waan namatti toludha. Ani baay'ee disipiliinii jiruu isaanii nan gammada. Hin dhama'u garuu tokkoon tokkoon olaaltanii jiruu duukaa bu'uuraa kan ka'e maatii kan hin uumin hafe jira. Kan jireenya hin jiraatin darbutu jira. Utuma fiiguu jechuudha. Utuma fiiguu kan darbutu jira. Isa kanatu Waaqayyoo yeroon yaadu nutis akka nama Waaqayyootis akka nama biyya lafaa keessa deddeebi'us keessattis eessa jirra. Sagalee Waaqayyoo namoonni akka hojjetanu akka fedhu. Phaawulos namni hojjetin hin nyaatin jedha. Sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo baay'ee na dinqan. Hojjechuu akka qaban dubbata sagalee Waaqayyoo. Kanaaf walitti qabaatti hojjechuun akka nurra jiru. Garuu saayikiliin ammas niin jedhe yaada boqonnaa fi dadhabuuf boqonnaan akka jiru namni baruu qaba. Boqonnaa hin beeku taanaan ilmi namaa badeera jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee boqonnaa baay'ee dubbata. Diippiidha waa'een boqonnaa yoo keessa deemnee ilaallee baay'ee waan nama dinquudha. Boqonnaanni kun inni nu biyya lafaa irratti boqonnaan jedhee ammas dubbadhu kun boqonnaa akka yeroo sagalee Waaqayyoo waa'ee sanbataa dubbatu akka inni gaadittuu boqonnaa isa bara baraa ta'e dubbata.
boqonnaa isa garuu akka nama Waaqayyootti sugaan jiraachuu, gabiin jiraachuu of keessaa qabu biyya lafaarraa ala jirru isa kana akka yaannu barbaada. Biyya keessaa yoo teenye wanti baay'een wanni dinqu tokkoon yeroo baay'ee yeroon biyya lafaa kana ilaalu waan Waaqayyo dinqii ta'uusaa akkaataan waatti kaa'e tokko dinqii ta'uun arga. Torban guutee sanbanni deebi'ee sanbanni biraa dhufa. Riitimii sana hin naanna'a. Akkuma kana namni hin hojjetaa, hin dadhabaa, hin boqotaa. Yeroo boqotu immoo deebi'ee enerjii biraa dhufa. Deebi'ee lafaa immoo amma yoo jiruu keessatti ilaalle yeroo boqonnee hojjennee mudhuqnee gallee jennu waanuma boriitti hojiitti deebinu fakkaatu. Dhanni keenya garuu immoo deebi'ee haara'ee immoo Waaqayyo kana godhe. Deebi'ee haara'ee immoo sarviisii jechuudha. Yoo siistema baayoloojikaal siistema dhanna keenya keessa jira ilaalles akka kana. Siistemni dhanna keenya keessa jiru maal ta'a? Iddoo tokko ga'ee baayoloojikaal piroosesii dhanna keenya keessa jiru wanti hojjetamu dhanna keenya keessaa hojjetamu baay'ee isaa olaaltanii deebi'ee yeroo taara'u halkan yeroo namni rafu waan baay'ee taara'a. Boriif waan nu qopheessu tokkotu haara'a. Baay'ee waan nama dinquudha. Yeroon waa'ee saayinsii barru ani isatti na dinqisiisa. Waaqayyoon hin keessatti arga. Riitimii tokkotu jira. Hojjechuu piroodaayisii wanti ta'u dhanna keenya keessa deebi'ee yeroo inni immoo boqotee immoo riijenereetii godhu. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu obboloota. Na dinqa Waaqayyo keenya Waaqa siistemaati. Waaqa loojikiiti. Waaqa dinqiidha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Isa moofa'ee haaressa jechuudha. Boqonnaan. Isa dhanna namaa keessatti moofa'eetu jireenyumti Waaqayyoo ilaallee jireenya haaressuuti kan inni godhu jireenya namaa keessatti. Yeroo tokko bara dargii keessanii nama tokko dubbatu dhagaye kaadiree tokkotu maal jedhaa biyya naannoo noorzi biyya yeroo sana Goojjamii Gondar jedhamaa ammallee egaa Amaaraa Kilisa jedhamu fakkaata naannoo sanayyuu kaadiree dargii limaat kaadiree waan akkanaa ta'eetu achi hojjeta nama kakkaasa. Yeroo inni dhaqu iddoo inni dhaqe garuu lafaa taabonni 40 guyyaan 44 hin jirrellee qabameedha. Ji'a keessatti jechuudha. Baay'ee isaa gaafa dhaqu Oromoodha namni kuni egaa bara sanallee qomoon namaayyuu baay'ee wanti irraa dubbatamu hin jiru garuu Oromoodha annan beekaa hin dubbata. Maal jedhaa dhaqeedii akkaataan itti barsiisu wallaalee kan itti dubbatu. Maaliif namoonni qeesonni kan isaan barsiisanuu namoonni akka hojjetanuudha utuu hin ta'in akka ayyaana adda addaa guyyaa guyyaa qulqulleessanii jedhanudha. Amma taa'ee ilaallaan namoonni rakkina qabu. Warra hojjetan immoo qotee bulaan numa jiru akkuma ta'etti nu hojjetu. Booddee maal ta'a? Namni kun nama amanuuti garuu sagalee Waaqayyootti dubbata. Maal jedhaani? እግዚአብሔር እኮ ጥሬ ግሬ ብላ ብሏል. ጥሬ ግሬ ብላ jechuun isaa immoo hojjedhuudhama hin nyaadhu jechuun isaa immoo akka hojjennee nyaannuufi jedhaan jennaani maal jedhuni heemmaa erga maannoo jedhuun. Kun immoo Waaqayyootu abaarsa barkun jedhuun jennaani waan biraatti dubbaddeef. Phaawulos እኮ የማይሰራ አይብላ jedheera bariin jedhanii isa kana irratti chaalenjii gochuu lije unatiin no jedhaniigaa jechuun dhugaa keetii waa'ee Phaawulos immoo jaarri kun hin barsiisu. Namni hojjetiin hin nyaatin jedheedhaa jedhanii jedhe. Isa booddeedhe naannoo naqe sanatu geeddarameedha. Qeesonni dubbachuu jalqaban jechuudha. Abbootiin amantii dubbachuu jalqaban yaa jamaa iyyimumaa jirraa haa hojjennu isa jedhu.
Maaliifan fakkeenya kana isinii kaasaa hojjechuun yeroo baay'ee namoonni akka jedhu Waaqayyoo provide na godha. Dhugaadha Waaqayyoo provide ni godha. Waaqayyo garuu nama tattaafatu nama hojjetu jaallata. Mana isaa keessattis akkuma kana dhamaa jedha sagalee Waaqayyoo waa'ee hafuuraallee dhamaa jedha. Calluma jedhee miti jechuudha. Hojjechuun dhama'uun nurraa eegama jechuudha. Obboloota koo yeroon akkasiin jedhu iddoo isa kana immoo raanfachuu nurra jiru. Yeroo hunda baalaansiitu dhabama. Hinni dhama'u hin namaa. Hinni dhibaa hin dhibaa inni taa'u hin ta'a akka kana miti dubbii Waaqayyoo. Namoonni nama mana Waaqayyoo keessaa yeroo baay'ee yeroo dubbannu namni dhibaa akkan jiru beekuun namarra jira. Namni dhibaa jechuun namni hojii Waaqayyoof hin tattaafanne. Mudhuku hin jiraata. Hojii keessattis akkuma kana mucaa tokkotu wajjiniin hojjenna. Barataa ta'een wajjin hojjedha mucaa biyya Koraatiyaati. Kaatolikoota baay'ee amana. Barataa ta'ee mana qorichaa keessa waan akka raadiyoo tokko nutti kennanii lafa hodhanne hundatti nu waamaniitu nu ergu. Barataa yaa taane waan nutti jedhan makiinaa irraa waa buusan nannee buufna. Intinatti kana dhaamsa. Dhaamsinaan maal taatee naan jedha. Dhaamsituu atis maal taatee naan jedha. Inni dhaamsaa maal ta'e waan tokkotu ta'e jedheetu dubbata isee nu hojjechiiftutti. Maaliif nu waamaniitu iyyuu qoricha sachi geesseetu barataa nuti waaman nutti kennaa hojjenna. Maal naan jedha jecha Jarmanii jedhamu tokko jira. Maalatoo Paappaasii macaalaa of qulqulleessita waan jedhan tokko jira. Zaayinish taayilish hooliin ta'anii pooppii caalaa waan jedhan tokkotu jira. Maalatoo pooppiin caalaa dhayyuu ani immoo kana manu beeka mucaani. Pooppii macaalaa qulqullaa'uu barbaadaa naan jedha yeroo lakkii waan qabdetti amanamaa ta'e hojjedhu. Atis barataadha anis barataadha. Horiidha barbaadna amanamaa ta'in jedhaan yeroo hunda amma isheen hojjechiiftu bira geessutti waansaa maali atoo yeroo hunda piipar jedhu isheen iyyitu sunoo cufaadha yeroo si barbaadeen ture jetti. Egaa ana duwwaa beeka waansaa waan inni godhu maali isiniin jechuun barbaada mana Waaqayyoo keessas akkuma kana. Namoonni jiruu hin dhibaa'u. Waaqayyoo garuu akkanan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti namoonni warra isinii hojjechiifatanuu fi amanamoo ta'aa akka Waaqayyoof hojjettanitti akka Gooftaa hojjettanitti hojjedhaa. Kana nurraa eegama obboloota. Iddoo jirrutti kan na argu Kiristoos. Namoonni tokko tokko nama akka jiru dhaga'ee beekan. Humna koo maaliifan asitti balleessan? Humni nuu kenname ittiin akka hojjennuuf. Hin badabalu. Hin hojjennu taanaan iddoo isaa mana Waaqayyoo keessatti obboloota koo akka kana. Kanaaf hojiin eebba malee anaaf intinaa miti. Abaarsa miti. Hojii Waaqayyootu itti nu. Kanaaf Waaqayyoo maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa eegga hojjennee booda'oo isa jedhu isa silaatti deebi'a hin dadhabna waan ta'eef boqonnaan nama ilmaan namaatiif hin barbaachisa. Akkanatti hojjetamne akka hojjennee dadhabnee boqonnu. Kanaaf biyya kana keessa aadaa hojii qabaatan malee aadaa boqonnaa yeroo tokko hin qabaatan. Baay'ee dadhabaniitu iyyuu vaakeeshinii deemu warri biyya kana. Vaakeeshinii isaanii hin dinqan yeroo baay'ee. Vaakeeshiniin isaanii piroogiraamdiidha. From early amma galgalaatti jechuudha. Ganama amma galgalaatti piroogiraamdi jechuun lafa boqonnaa dhaqaniitu hoteela qabatanii ganama ka'anii olii gadi deemaa oolu. Yeroo tokko na yaadan irribaa vaakeeshiniidhaa ala deebi'anu. Akkam boqotte naan baay'ee mayyuun boqonne sana laallee sana goonee jedhu. Silaa odoo akka nama Waaqayyoo ta'e iddootti humna deebisanii Kiristoosiif haareffatanii iddootti sagalee Waaqayyoo baratanii iddootti
isa bor fiigamuuf qopheessan ta'a. Jiruu soo ta'e akkuma kana. Namni ani nan beeka lafa jiruutti namoota 7 vaakeeshinii boqotee dhufee ganama biiroo keessatti hamuummatu. Hin boqonne jechuudha. Nama akkanaa beeka. Maaliifan kana siin jedhaa? Waaqayyo baalaansii jireenya ta'e, jireenya soga qabu, jireenya boqonnaa qabu nuuf kennu obboloota koo. Isa dhugaa. Jireenya boqonnaa qabu, jireenya isa darbuuf, isa jiru adda adda baasee, isa dhufu adda adda baasee jiraatu Waaqayyo akka jiraannu nu haa gargaaru. Egaa maaliifan kana sii dubbaddaa? Numtis piroosesa kana keessa jira. Nutis baaburri kun nus keessa jira itti fe'amne jechuudha biyya lafaa kana. Keessa jiraanna nus. Yoo rileeshiniin keenya gubbaadhaa cimaa ta'ee isa baduuf isa tolu, isa rammi nyaatuu fi isa biliin nyaatuu fi horii isa biriin nyaatu hin hubanne ta'e, midhaan isa daaniyoon nyaatu hin hubanne ta'e, akkuma isaanii fiigna. Nagaa beekaa bara dheeraadha Phaawulos. Nagahee hin beeknu yoo ta'e nus akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf yeroo deddeebinu amma dhukkubaa haaraa difaayanii ta'e dhageessu biyya lafaa kana irratti haakimoonni barnaawut sindiram jedhu. Barnaawut sindiram jechuun namni iddoo tokko hojjetee boqonnaa jaan qabnee fi hin mudhuka hin caccaba. Barnaawut sindiramii kana yeroo difaayinii godhan yeroo jedhanu maal jedhu namoonni suutanii riba dhabaa deemu. Suutanii fedhii hojii dhabaa deemu. Suutanii dippireeshinii keessa galu. Suutuma suuta. Nama akka kanaan hojii dhiise nan beekan. Nama baay'ee taalentii ta'ee adii barnaawutii ta'ee mana qorichaa deddeebi'a. Saayikaatiristii deddeebi'a. Booddee hojii dhiisuun dirqama ta'e. Namni akka alaqaanaa olitti beeku tokkodha. Waaqayyoon waa eegu obboloota. Maal eessa akka jirru of ilaaluun nurra jira. Namni kun utuu beeka ta'ee saayikooloojii miti. Ciisee, boqotee, keessi isaa gabii argate. Maaliifan kana siin jedhaa? Inni fiizikaal nama dadhabsiisu kuni maal ta'aa? Yeroo ammaa isteejii barnaawutii ga'u maal ta'aa? Saayikikii keenya keessatti dhukkuba uuma. Saayikikiin keenya immoo lubbuu keenya akka isheen hin boqonne godha. Jechuun wal qabatee jira. Hafuurri keenya wal qabatee jira. Eenyummaan keenya wal qabatee jira. Karaarraa baanaa jechuudha. Yeroo jiraannu Waaqayyoon yaaduun gaariidha. Waaqayyoo akka nama amanu tokkootti iddoo jirru hundumatti Waaqayyo yaadna isaa nuuf baay'isu. Amma jiraannu hojjechuu, amma Waaqayyo nurraa eegu hojjechuu, amma boqonnu immoo boqodhu. Yeroo tokko ofii kootii of hin taajjaba. Amma callumadhee namaaf hin dubbadda miti ofii kootiis nan dubbadda. Yeroo tokko ani baay'ee hojjedha. Mucaan koo ilmi koo inni dhiiraa yeroo dhalate baay'ee mana barumsaa keessa hojjedha. Beektu warri waldaa kana keessa. Amma ati manaa koo mucaa kee waggaa 2 booda bartee naan jette. Maaliif ganama nan baatu mucaan rafu halkan hin gala. Saatii dheeraan hojjedha jechuudha. Maaltu ta'e kuni booddee waggaa 2 booddee Waaqayyo yeroo na boqochiisu mana barumsaa sana keessaa nan ba'ee isa booddee ilma koo wajjin yeroon argadhe. Ati manaa koo Waaqayyo ishee eebbisu koona bira irratti hin sobde naan jechuu dandeessi. Kophaa ishee waan baay'ee kafarii gooti. Ijaa isheen firiina gooteef ani kan inni waan baay'ee hojjechuu danda'e. Kophaa ishee dadhabdi. Waan baay'ee ijoollee kana guddisuu keessatti dhugaa obboloonni baay'een beektu. Kanaaf yeroo Waaqayyo moonaa kennu jechuudha. Iddoo tokko ga'ee. Yeroon hojjedhu sanas duukaan hin jiraadhaa. Nan tajaajila fi nan tajaajilamas garuu moor
yeroon of ilaalu, yeroon maatii koo ilaalu naa kenne Waaqayyo. Nama tokkotu akka jedha yoongachuu nama jedhamu tokkotu al tokko dhugaa ba'iisa isaan dhaga'e. Tookii hoteela tokko linnee jedha. Utuu deemnu tajaajilaaf utuu deemnu haadha manaa wajjiniin yeroon qabuun ture maatiidhaaf. Innaanii hoteela tokko inni nan boqodhee guyyaa boqonnaa godhannee si wajjin yeroo boqonnaan hiqqettee boossee. Waan isaa wallaalee maaliif boossaa innaanii yeroo jalqabaatiif si wajjin akka kan dabarse. Yeroo hunda tajaajilaaf fiigda, hojiidhaaf fiigda. Anaaf yeroon qabdu turte naan jettee. Naa isa booddee Waaqayyo na barsiiseedha. Maaliif akka maatii kootti availabilii ta'u, akka jireenya hojii duwwaa fiigichuu duwwaa hin taane, tajaajila duwwaas hin taane, akkan of hubadhu na godhee Waaqayyo natti dubbate isa booddee. Isa booddee isa olii gad deemanii magaalaa keessa ilaalannu Tokiyoo keessa deemnee ilaallee yeroon fudhadhee fi sagantaa koo keessatti obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo yeroo akka Kiristoosii wajjiniinis deemnu, akka jireenya keenyas beeknu, keessummaa akka taane, kiristaanni biyya lafaa irratti keessummaa akka ta'e, amma ga'aasaa, amma deddeebi'u, isaaf malu oli yeroo baay'ee sammuun namaa akka hin qabamne Waaqayyo nu haa gargaaru. Jiruu argachuun dinqiidha yeroo tokko tokko. Boqochuun immoo isa caalaa dinqiidha anaaf. Jaammataa koo irratti argeeffanis ni jedha. Fiiguu duwwaan namoonni baay'een dhukkubsatu. Oduun beekin iddoo koo ga'anii siistemni dhala isaanii dhaabbata. Fakshinii gochuu akka ta'an. Namoonni baay'een maaliif amma istookiin baay'atu maaliif amma namni dhiigaan kufaddoo hundatti. Yeroo baay'ee boqonnaa dhabuu, irba dhabuurraa kan ka'edha. Egaa kana eeggan jedhee booda waa'ee boqonnaa xinnoo dubbadheen gara xumuraatti deema. Egaa Waaqayyoo ofiisaatiif boqote. Dhuguma takka takka yeroo yaadu Waaqayyoo hunda kana yeroo uume sana dhuguma boqonnaan isa barbaachiseetu isa jedhu nan yaada. Garuu waan nu barsiisuu barbaadetu tarii ture malee Waaqayyo hundumaa danda'a. Garuu guyyaa sana eebbise. Guyyaa sanbataa tokko guyyaa itti ofiisaatiin boqote sana eebbise nuufis nu kenna. Amma seera jala jirra yoo ta'u dhabaannayyuu ani yeroo baay'ee akkana yaada. Sanbanni keenya yoomi? Yoomi sanbanni keenya jechuun yoomi guyyaan boqonnaa keenya? Guyyaa ja'a fiignee guyyaa torbaffaan nuuf boqota akka kanaadha Waaqayyo. Dhuguma biyya lafaa keessa la deddeebinu. Nutu murteessa miti, warra nu murteessantu jiru, warra nu hojjechiisu. Yeroo isaan dhaqan dhannee yeroo isaan deebi'an jiran deebina. Garuu internaalii wanti nu boqochuun nurra jiru hin jira. Yeroo qabnu keessatti boqochuun nurra jira. Namni tokko takka jedha. Sagalee Waaqayyoo yeroo barsiisu baay'een irraa baradhe. Maal jedhaa? Sabni Israa'el Waaqayyoo namaa miti jedhe. Horiidhaafis guyyaa sana boqodhaa jedhee. Horiinis hin boqotte. Horii duwwaa miti. Lafti waggaa torbatti, riitimii waggaa torbaan, waggaa ja'a qotamee torbaffaa boqochuu akka qabu itti dubbate. Garuu maal godhan jedhee erga iddoo boqonnaa kan galanii erga Israa'el biyya jedhamu ammaa kana galanii booda iddoo gaanii Waaqayyo irraa dadhabanii. Waaqayyo isa booddee maal godha waan baay'een dadhabanii isa keessaa namichi isa kanaa waama. Maaliif yeroo isaan akka Baabiloon deeman akka Israa'el gadhiisanii deeman godheedha. Lafti hin boqonneedha. Waggaa 70 wuzzifii kaffaluu isaarra ture. Lafatti hin boqotteedha waggaa 70. Namni ishee qotu jiru irraa daguugee deemee jechuudha. Wuzzifii isa kaleessaa boqochuun ishee irra ture harkaa fuudhee boqochiiseedha. Namni kun dhugaa na dinqeena kanatti hubadheen beeku kanatti. Lafallee boqochiiseedha ijaan ajajamneef. Maaliifi sagalee Waaqayyoo warri baay'ee funaananis yeroo waa'ee mannaa dubbatu warri baay'ee funaananis warri xinnoo funaananis qixxeeruma jiraatanii qixxeema ta'eef. Inni kaanoo inni baay'ee saamee
Sanbataaf duwwaa malee jedheenyaan iyyuu saamee warra kaan duraas fudhatee natti fakkaata. Saamee manatti gurrates duraa tottore bulee sagalee waaqayyoo akkas jedha. Maaliifan kana isiniin jedha amma deddeebinu nagaadhaan deddeebi'uu waaqayyo nu haa dandeessisu. Har'a lafaa waggaa 7 kaa'u miti ani ijoollee ta'e yeroo lafa qotamu argu yeroo dheeraa erga qotame booddee lafa baasantu jira hin baasu amma ta'e kutanii akka isheen boqottu godhu. Tiraadishinii Oromoo keessatti kanaan ijoollee ta'e argeera. Hin beeku jechuudha abbootiin keenya iyyuu. Waaqayyoo garuu waan jedhe sana akkaataatti goonu dhuguma wantu waan hin urkaa'e eega ta'uu akka seera jala bulla ijaan taaneef wantu waan tokko tokkoon hojii rooshina miti kan isin jedhu. Innermost keenyatti waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf waan waaqayyoo hubannee deemuu nurra jira. Boqonnaa waaqayyoo, hojii waaqayyoo, jireenya biyya lafaarra jiraannu hunda hubannee odeemne malee biyya lafaa keessa jiru kun hundumaa nutti dhiyeessiti. Biyya kana fiiguu dandeenya fakkeenyaaf namni hojii 2 hojjechuu danda'a. Waan hunda gochuu danda'ama ta'a. Dadhabuu danda'ama ta'a. Keessumattuu biyya biraatti kana garuu parpasiin an hojjedhu maali? Parpasiin an jiraadhu maali? Isa kana waaqayyo nu gargaaru. Egaa gara xumuraatti deemuun deema. Egaa tarii isa kanarraa gara hafuuraatti immoo deemnu boqonnaa isa jedhamu kanarraa gara hafuuraatti immoo deemnu sagalee waaqayyoo jechuun hafuuraan siin jedhu ni silaas hafuura miti jechuu koo miti garuu boqonnaan jedhu waaqayyoo waa'ee maaliitti yoo jenne ilaalle yeroo sabni Israa'el Ijiptii ba'anii gara kanaan iddoo isaanii kenname iddoo boqonnaatti galchuudhaan ture sagalee waaqayyoo. Boqonnaatti jechuudha. Maaliif biyya garbummaa yookaan immoo garbummaarraa gara bilisummaatti jechuudha. Gara nutti ceene kana. Waaqayyo bilisummaa lafa boqonnaatti nu waame. Kiristoositti ala hundu. Isa kanatti ce'uus boqonnaa jedha. Maaliif boqonnaan nan sillee isiniin jedha akka naa galetti. Egaa namni waanuma sagalee barsiisas baratas akka naa galetti inni suni akkuma sagalee waaqayyoos iddootti jedhu qaba. Gaadidduudha. Haa ta'u piroosesii kun wal qabatu malee yeroo ammas isinii jedhu barnaawuti isin time saayikooloojii jechuun foon duwwaa otoo hin ta'in lubbuuf ispiriitii keenya hunda wal qabatee jaa sochoosuu fi boqonnaan inni waaqayyo jedhu sunis isa. Sagalee waaqayyoo yeroo nutti dubbatu yeroo boqodhu jedhu baay'ee akka nama waaqayyootti inni hafuuraa sun maagnifaayii ta'e natti mul'ata. Inni waaqayyoo jireenya bara baraatiif iddoo boqonnaaf nu qopheessun inni Kiristoos keessattis keessi koo har'a boqotu sun isa namni hin argine isa fooniin mudhukuu isa namni hin argine isa keessi keenya boqotu jira. Amma namni maraatoonii fiigu namni ispoortii jiru namni jabaan tokko jabaadha. Isa miti inni kun isa jabaa sana sun ta'in isa jabina karaa Kiristoos boqonnaa keessa kootti humna naa ta'u sana isa jechuu kooti. Boqonnaan inni dinqiidha obboloota koo. Egaa gara xumuraatti deemuu yaala. Isa kana dubbachuu fi kan na cimsu Ibroota 4 nan dubbisaa Ibroota 4 ja'a jalqabee isa jiru amma tokkotti dubbisaa. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misiraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan jedha. Warra Israa'el yeroo dubbatu jechuudha. Kanarrattis immoo Waaqayyo guyyaa har'a jedhamu tokko hin dhaabee akkuma kanaan duraa as keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa Daawit har'a
sagalee Waaqayyoo dhageessanii itti mataa jabeeyyii hin ta'inaa hin jedha. Iyyaasuun iddoo boqonnaa sanatti utuu isaan galcheera ta'ee Waaqayyo ergasii waa'ee guyyaa kanaa biraa hin dubbatu ture. Egaa boqonnaa sanbata Waaqayyoo isaaniif ammayyuu kaa'amee jira. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu Waaqayyo hojii isaa irraa akkuma boqote innis immoo hojii isaarraa hin boqota. Kanaaf namni tokko illee akka warra sanaa abboommii diduudhaan kufee akka hin hafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaata. Sagalee kanaan waan kanaan xumuruun barbaada. Kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaana. Karaatti nafnu fakkeen jarri sun ta'an sun nuu hin ta'u jedha. Mul'ata keessatti warra boqonnaadhaaf warra dadhabbii guddaa keessaa dhufanii iddoo boqonnaa kanatti dhufan jedha. Boqonnaatti warra dhufan jedha. Boqonnaan jedhu kuni innasitti jedhu kuni iddoo isa nu qophaa'e. Boqonnaa bara baraa sana isa Kiristoosii wajjin jiraannu isarra dhandhamaa jirru. Isarra xinnoo ishee guddaa isaa keessa xinnoo ishee jiraachaa jirru akka nama Kiristoositti waamameetti. Isa har'aa yeroon sila isinitti dubbadhu isinii wajjin dubbadhu nuufi boqonnaan nuu mala akka biyya lafaa duwwaa miti akka nama Kiristoosiin hubatettis gabiin jiraachuu qabna isa jedhu sana. Inni kun isa biyya lafaa irratti dhamdhamaa jirru. Waaqayyo maqaan isaa baraan baraatti kan ulfaate haa ta'u obboloota koo gara xumuraatti deemaan jira. Waan hojjennu hundumaa keessatti egaa Kiristoos dursa jechuudha. Kanaaf isa kana yaaduun nurra hojjechuun keenya sirrii akka ta'e dhama'uun keenya sirrii akka ta'e biyya lafaa irrattis isa duwwaas osoo hin ta'in Kiristoosiifis maaliifi Waaqayyoo nama dhibaa nama odoo danda'u gochuuf odoo Waaqayyo beekumsas dandeettis kenneefi ittiin sosocho'ee hin jiraanne hafuuraanis yoo ta'e kan Waaqayyoo biraa miti. Waaqayyo ilma namaa yeroo uume lafa kan akka tottolchuuf isa kaa'e inni kun nutti kenname. Hin xureessine biyyi lafaa hin xuraa'e diinni hin hammaate kun hunduu kan ta'u odoo akka nama Waaqayyootti hundumtuu deddeebi'ee ta'ee tarii odoo Addaam akka sanatti ta'e yeroo baay'ee na yaada. Silaawwanayyuu hundi keenyayyuu paradaayizii keessa jira ta'a. Waan baanuu fi waan Waaqayyoo nama gadareetti cufuufis hin jiru namaaf uume waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo maqaan isaa baraama baraatti inni lafa boqonnaatti du'aame kan ulfaate haa ta'u. Egaa